dubbii abbaa qabsiifasanii gabbaas yaaddoo sagalee isaatiin bade hojii asiin gootan silaaraa kana kata kamaraa keessa si buusu jechuudha. Ana maraani. Makkee osoo namni irraa quban qabne askara nama fidee nama qabaa jee yaadu beektee faraan garuu an waan akkanaa ni dalaga jee yaadu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota keenya jirra jirtu salaamtaan teenya onni raatan kaate bakka jirtanitti lagaa fi gaara qaxxaamurtee isinaadha qabdu jecha arra maal qabattee nu dhiyaattee yoo jettan taate arra wantiin qabadhee isinii dhiyaadhe egaa duraan dursee Jum'aa Mubaarak isiniin jecha akkasuma Amboo yookiin kaan Farhaan qabamuu isaatiif namni hin gammadiin hin jiru jecha hedduu gammanne maaliif jennaan waan inni dalagee irraa kan ka'e waan inni hojjete ni beektan waan inni dalagaa jiru hamtuu toltuu akka taate osoon an adda baasee isiniif hin himne ni beektan namni hin beekne hin jiru hordoftoonni keenya hundi isaaniitu ni beekan isinii jecha akkasuma Amboo alhamdulillah guyyaa kaleessa akka qabame guyyaa Khamisa kalee akka qabame agartanii jirtanii alhamdulillah baga qabee rabbiin qabamuun isaa hedduu nutti tole maali garuu yaadduunis alhamdulillah nu bahee jira galata rabbii galanni rabbii keenya guddaa haa ga'u jecha kabajamtoota daawwattoota keenya gammachuu na dhagamaa jirtu guyyaa irraan tanaa irra deddeebi'uudhaan kabajamtoota kiyya kana gammachuun qabu tanaan qoodaaf jeetiin arraas kunoo isinii dhiyaadhee dhufee irra deebi'uudhaan Jum'aa Mubaarakiin isiniin jaa saniifuu daawwattoota keenya faraan alhamdulillah qabamee jira akkasuma eemanis qabamee jira faraan kunis amma wanni an dubbadhu faraan kunis akkuma qabame saniin hin hafu maaliif jennaan ilma namaati namaa jira manguddoo jira gabaabdumatti walumaa galatti namni afaan tokko dubbatu hidhee waliin dhiisu tarii yaaddummaan kunu booda gisee araaramni dhufe faraan kana baasuu ni danda'a. Mee bakka tana arguuf teenya waliin waan dhufu ta'u arguuf teenya dabri immoo osuma yaaddoon hin baafne namni biraa haadha abbaa qabaa ni baha namnummaan fedhee kan nama ajjeesee kan hidhaa turu hin jiru. Akka biyya tanatti tura akka aadaa teenyatti akka heeraa fi seera Oromoo qabdutti isin himaa jira. Ni tura malee namni numa baha akkasi. Kanaafuu boodarra dubbiin tun maal ta'uu ta'e waan jedhamu takkaan isinii qabadhee dhiyaadhee rabbii tamtuma haa godhu rabbii waan gaarii haa godhu ammumaan tana du'aa teenya godhachaa asumaan deemna kabajamtoota daawwattoota kiyya. Yaaniidhaan irraa qabadhee dhufe faraan qabamuun hedduu na gammachiise daas viidiyoo isinii marree turre yaaddoonis galuu hedduu na gammachiise garuu duraan dursee faraan hidhamuu kanaaf ammallee irra deebi'ee wanniin dubbadhu ammallee adawwiin faraan deeggartoonni faraan gareen faraan jalatti argamtu hundinuu akka gamanatti argamtu Lala. Saniifuu namni ammaan kana kaatanii kanatti cacceetanii isin cabxee maallaqa kafallee baasnaa yoo garuu maallaqa san kafallee baasne mucaan kun hin jiraatu jetta waan tokko godhuu hin dandeessan nama dhugaadhaaf deemu. Miskiina nama nagayaati garuu tarii haati manaa biraa deemtee turte. Saniifuu haala kanaan baga qabee hidhee jette Liinaatoo baga qabee hidhee abbaa fedhe qabee hidhuu danda'a Farhaan. Abbaa fedhe firraa dhorkuu danda'a. Faraan haqa isarra loluu danda'a. Abbaa fedhe dachii jalallee haa galchuu abbaa fedhes ajjeesee firraa dhorkuu mirga qabaa Faraan waan isarra lolee Liinaatoo jettee jirti. Garuu kun hin fudhatamu. Maaliif jennaan nama dogoggora jiru tokko deeggaruun hin barbaachisu akka mataa kiyyaatti. Namni ati deeggaruu qabdu maali? Nama walqixxummaa nama mirga namaa walqixxummaa isaa eegee oofu tokko ni deeggarta. Nama karaa nagayaatiin, karaa seeraatiin, karaa shari'aatiinis ta'uu nama deeggarta waan gaariirra si deeggaru tokko ni deeggarta.
nama karaa gaarii jiru tokko ni deeggartaas ni gorsitaas. Garuu akkanumatti oolma kaanee Farahaan yookiin Ambootuu deeggaruun hin barbaachisu. Saniifuu deeggartoonni Farahaan hundinuu kun qabamee hafees qabamuun isaa waan hafan qabne deeggarsa hin taane kana haasawa hin taane kana yaada hin taane kana warreen deeggartan isinis qabamuun keessan waan hafan qabneen isin hin ja'a. Kabajamtoota daawwattoota kiyya ammallee adawiin faantii gatii adawiin miila keenya jala jechaa keessattuu namni akka Liinaatoo hedduu itti aaru hin jiru. Liinaatoo batilleen kabajaa ta'e yoo deemte deemiin jira. Garuu arraas taanaan boruus hin arrabsu nama hin arrabsu. Fakkeenyaaf dhiira akka xiyyaa ol ba'eellee ni arrabsa. Ammoo dabrii shamarran yookiin kaan ammoo dhalaa tana arrabsuun hedduu natti ulfaata. Waan isiin dalagu jirtu yoo laalle wallahi silaa arrabnillee waan irraa qusatamuu miti. Waan isiin hojjetaa jirtu yoo gartan arrabsuunis ni ga'a. Kanaafuu jecha isiin jette san irratti ana qofaa miti yuutuubarra warri yuutuubara ta'an hundi ol ba'anii irraa haasawanii jiran. Osoo jettuu Liinaan ammallee nama dabatti deemu deeggaruu eegalte waan jedhu dubbatanii turan. Kanaafuu waan akkana dhiisii ana ammallee ittiin himaa ol ba'e. Amma naaf isiin egaa viidiyoo halkan san wajjin marree wal bira hin dhufnu jechuudha. Hordoftoonni maallaan jettan hordoftoonni Liinaa wajjin hariiroo dhaabii Liinaa wajjin deemuu dhaabii jettanii barreessanii turtan koomentii sana jalatti. Inni nafaan jalan deemu hafeen jira. Maali jennaan Farahaan badiin qabu jecha isiin jettu santu naan taane. Kanaaf ammaaliin godhuu qaba namni wajjin hojjetan namni nagaa namni naamusa qabu namni waan gaarii dalagu hedduu jira meeqaantamii jira. Kanaafuu nama waan hin taane hojjetu nama hin taane deeggaru nama jaarsa namaa heerume jiru nama mana namaa sana mana jaarsa jaartii qabu biratti seentee diduu ni dandeessa. Mirga qabdi abbaa jaalatte heerumuuf nama jiru akkamiin godhaan hayat sun dabarte dabriimmaa Farahaanuma maallaqa biyyoorraa nyaatu dhalaa saamu kana deeggaruunis wajjin jirti jennamoo wajjin nyaachuu jirti jennamoo walii waan san dalagan jennamoo mee akkam jenna kabajamtoota daawwattoota kiyya. Wanti Liinaatoo hojjetaa turte kana fakkaata. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota kiyya asirratti gabaabsaa asumaan assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu isiniin jechaa nagatti naa jiraadha. Bahee fi waa'ee Faraanii fi waa'ee yaaddoo irraa hin asbee waan isaanii maali yoo jettan akkuma yuutuuba irratti arguu jirtanii bakka adda addaatti arguu jirtanii Faraan waan hin taane dalagu jira. An garuu Faraan nama akkanaa kanaas isin seene waan akkanaa kana akkamitti dalagaa jechuutu as na baasee Faraanii maaliif waan akkanaa kana dalagaa namni tokko namatti nama himata malee akkanuma ka'ee osoo namni irraa quban qabne askara nama fidee nama qabaa jee yaadu beektee Faraan garuu an waan akkanaa ni dalage.